miiliina 20 naa liqeessa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna. Hataa tuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmed yookaan paartiin Bilisiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gaayitattee qabaatu. Abba Guyyoo birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Keessa namaan beektu keessa qabuteen namaa kenniteedhaan beekta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaaneen nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Amma sana kan qarree du'aarra deemee riskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiy yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miiliina 20 naa liqeessa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture. Amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beektaa. Garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee sitta natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste. Kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan OPDO keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beektaa. Yeroo sanallee nama dide. Amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture. Parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beektaa. Akkas jedhee nama. By the way, wanti bitamu, miini bitamu, mi'a qaalii bitamu, miini rakashaan bitamu. Akka gaariitti fudhadha san. Garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u. Okay? Yookaan OPDO dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee Bilisiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedhaa warri Bilisiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qabda. Alam ganaattan jiraadha isin nukiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha. Garuu ijaarrachuun koonu yoo rabbi jedhe. Agamma man hin qabdu? Mana hin qabu. Konkolaataan hin qabu? Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhe maallaqa argadhe an albaba kiyya hojjedhe waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne hojjechuu qofa miti miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Amerika, Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa irra deemee uummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu. By the way, kadhaa miti kanan deeme biyya alaas. Dandeettii kiyyaan nan deeme. Uummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaaraaf osoo hin ta'in Hacaaluu waan jaalatuuf Hacaaluudhaan intarteen taana jedhee seene. Ani immoo uummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti. Maallaqa seenee kaffalee seenee na laale. Kaanaadaa deemee tuurii otoo hin gochaa jiru asii biyya raanatti bilbilan. Abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'us danda'u beekan. Maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha. Makiina kan si bitan. Makiinaa kana bitan. Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan siif deemu quba qabaachuu natti himte turte. Namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a. Ololli kun eessaa kaate beektaa? Warruma qaama mootummaa keessaa baate. Ololli kun. Okay? Maal kaayoon si duub jirtu? Kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a maaliif jennaan waan hin calliseef. Achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a.
mormu keessas hin jiru, ka biyya bulchuu keessas hin jiru. An kana sirriitti quba qaba beektaa. Garuu dantaan